baasee ka'ee dhiiroo akkam akkamii waraabeen gadhiisamoo isuma sanatti waraabee gadhiisamoo nan dhiisamoo yoon dhiise nan gaabba yoon immoo lafa kaa'ee jedhe yeroo itti dabarfata. Kanaaf yeroo faasaam nalaanutti warri wanta yeroo umri amma qilleensa akka mita addunyaarra deemaa jiran qilleensa wahadaa adiyaanii jedhamee ergaa risaalaa warra qarbii warri luminaantii nutti ergaa jiru keessa jira. Sa'a yeroo ammaa kana keessa. Fakkeenya jechuun maaf hin jedhi malee immoo dirqama isa kana qofitti namni dandeenye kanarratti qopheessa jechuun qofitti waanuma baay'eetu achi asa deema. Wanni isinitti laammallu ayyuha du'aat keessaa hoo isin warri asirratti mul'attanii daawaadhaan fuuldureetti waan akkana osoo silaa yeroo deebii waan adda addaa mufattanii yookaan wanni daawaa isin mufachiisee waan adda addaa jedhe tiiktookiidhaaf utuu haasoo dhiiftanii abbaadhuma sana argattanii natti tola. Namni isin yeroo abalu jettanii haasoftanii tiiktookii irratti haasoftan malee nama sanaa miti. Nama sana arganne. TikTok irra immoo isa si jibbuu isa si jaallatu jira. TikTok irra immoo isa karaa kamiin ulaa argatee ishoo jarrinuu gargar ba'anii dhaa akkuma mana keenya qofa seeni mana jiraan rakkoon akkanaa jiraadha warra jedhu keessa jira. TikTok irra isa si gammadu qofaa miti isa sitti gaddu jira. TikTok irra isa walitti bu'iinsa keenya taa'ee eeggatutu jira. Kanaaf ilaawwan adda addaa nama harkaa hin mucucaata. Waan baay'ee mucucaataa oolaa guyyaa kana guutuu nama manguddoo biraa ajanda akkan taane TikTok nama biraatu itti gammadaan argeetanii barreeffama kunuu jarrinuu walitti jirti kan jedhu haasaa muwaaz dhiyoo kana dubbatirraa kaa'amee barreeffama uummanni manni kaan warri nuun ilaallanne warri nuun beeyne warra mana keenya keessa hin jirretu barreeffatee waliin haasaa argeetan karaa adda addaatiin waa dhagaa karaa tokko qofaan hin dhaga'u karaa baay'een dhagaa umriin koos dheeraadha. Baay'ee suuraa jechuun maaf hin jedhe. Nan dhagaa kallattii baay'eedhaan hin dhagaa. Muuxannoos immoo qabamu amma tokko. Egaa amma nashiidaatti deebina. Gara fuulduraatti amma nama 4,500 na dhaggeeffata. 300 natti fakkaataa jijjiiroo baay'een argu. Dhaggeeffataa jira. Sadii sirriidha. Nama 4,300 keessa namni nashiidaa yookaan manzuumaa baasuu danda'u nama 2 qofa faadha yoowwan. Nama 3 faadha hin baay'atu ajaa'iba rabbiiti. Namni biyya hoogganus akkasiin xiqqaata hin baay'atu. Ammas hayyuun hin baay'atu ajaa'iba. Hayyuudha, artiidha. Nama biyya hoogganu hin baay'atu. Ammas immoo duudaa nama harka qofaan haasa'u kan afaan hin qabne kun hin baay'atu. Tokkittiitumaa barallaa 3-4 keessaa tokkittii jira. Akkuma kana warri walaloo baasu nama 1,000 keessaa tokkittii ofitti jiraata. Hin baay'atu tarii uummanni biizii of godhaa jedhetti tarii rabbiin akkana godhe ta'ee hin beekan. Yeroo tokko bara 30 ga'eera walaloo wayii mataa baneetanii yuunivarsiitii magaalaa Finfinneetti kenne cufaa fidaa jedhee ijoollee doormii antiroopooloojii barattu tokkotti hin geesse kenneennaan torbee guutuu turanii walaloo tokkitti mataa cufuu dadhabanii fidanii naa deebisan ijoolleen sun. Amma wanni kana jedhaa jiruuf namuu wayii gumaacha amma yoo ibsaan haasa'uu danda'e inni kun immoo wahii godha inni kun immoo hogeessa ta'a wal guunna kunis inni kun immoo minaaraa tolchuu beeka inni tokko immoo waa wayii tolchuu beeka inni tokko quraana xarrazuu beeka inni tokko immoo hoguma adda addaati kana jechuun maal inni namni wal guuta gala annashiidaan godha inni kaan immoo sangaa qota inni kaan immoo faabirikaa adda addaa wama adda addaatiin namni wal guuta waan ta'eef wal guuta malee waan addaa ta'uu miti filmaa ta'uu kan filatamuu addaa ta'uu miti. Tokko lammaffaa sagaleen amaanaadha isattiin boonanii harka kiisii kaatanii namatti siisqanuu miti. Sagaleen amaanaadha. Amaanaan immoo hin gala amaanaan hin deebi'a. Fuulli bareedinni rabbi sii kenne hin deebi'a abbaa qaba yatiimaa miti abbaa qaba sitti kenne malee siif hin kennin. Kanaaf waan deebi'u akka malutti bakka malutti kaa'anii eeganii deebisuudha abbaadha. Abbaan nu gaafa barbaadin fudhatu. Umriin amaanaadha yeroon amaanaadha. Dargaggummaan amaanaadha. Ijji amaanaadha. Gurri amaanaadha. Hingala wanti hundi hingala. Hingala waan ta'eef isa ittiin dhaadatan barnoonni isa ittiin dhaadatan miti. Maaliif jennaan meemoorii rabbiin gaafa barbaade keessaa dhukkisee duwwaattan bisee jennaan waan qaraatu wallaalta. Nama tokko gaaf tokko malkaa jabduutti kufee achi ga'e anuma wallaale. Anuma kanaayyuu hin kufe malee waa tokko hin taane anuma hin beeku. Eenyuun hin beeku jedhe. Booddee ishee amattoo idaa antinii fuudhanii maali waan akka daakuu wayii harkatti naqanii fi haxxifachiisanii hinna haxxifatan wayii raayyaan dhufe kaa'edhe kun achumaan. An dhufe kaa'edhe. As taa'ee dhabame jechuudha. Meemoorii kana rabbi nama keessaa dhukkifata amaanaadha beeku. Bareenni kun akka amma asuma achi garagalteennaan
bunni utuuti danfifatu funyaan kan kee xobbaa bar jabanaan sitti danfe akka ta'amu isattiin boonanu miti isattiin ulutaananu miti sagaleen isattiin beekumsi sheekummaan akaadaamiin isattiin boonanu miti bifa bareeduun isattiin boonanu miti bufa fokkisuun hin gaddanu miti isattiin gaddanu miti kanaaf amaanaadha sagaleen amaanaadha amaanaa gurra namaadhayti gurra namaa kun immoo asfaaltii gurra namaadhaytu ergaa fudhattee makiinaa moodeela dirqama makiinaa moodeela ta'uun maaliif jennaan makiinaa moodeela kanatti taa'ee ba'a waan haaraa taa'ee nutti ba'u kan argaa jirtani miti rabbi galataa ahbaashiidhaa galata gaariidhaan hin galchinii fi eega sana asii mashaayikni biyya keenya keessa guutee jira eega sana as namni kitaaba sheesaafoo biratti qofittiitti naannoo roobeetti qara'ee ba'aa jiru qofittii yoo gabbaysi ga'a hammi sun qofti yoo babbaye oromiyaa guutuu ga'a annan beeka abbaachi jiru hin beeku eessa akkasiin qara'aa jirtu hin beekaan fedhu yoo akka sheekummaatti nama ispeeshaal godhee jiru jira waan atti beeytu hundasaa yeroo dhageessee mufattee deebii uummataa deebiftu nama baay'een gadi gammachiisaa jira jedhi achumatti of qabii dhaabadhuuti of qabi kanuma sitti dhaabadhu of qabiiti nama baay'eetu gammadu jira abaluun sana gammachiisurra ofii kooti of gaddisiisee of qabu wayya jedhi tiraanispoortii qopheeffadhu iddee barbaadaa jirtu sana naqi maalirraa kana haasoftan akkamitti haasoftan wayiddii gamaa jira akkamitti tolchitan kun akkamitti kun kana ta'e jechuuni yaa akhi waa biraatiif namni dirra dawaa salbaajii bitatee dhufa diinii islaamaatti yoo dhuftee itti himtee deemte waa tokkon ta'u rabbiin biratti saabbatta malee namni salbaajii qoonqoo bitachuudhaaf wasii ba'ee jibuutii dhaqaba borii kee bitachuun immoo namni hadha ijaarrata mana borii hadha ijaarrata manni borii qabiriin yookaan jennanni mana qabaleetii miti taabameetii isaayyuu taabeef hin argattu barrabuma sii raamatee naanii raamata isaatiin galta malee jennanni mana qabalee miti mana gandaati miti kondominiyeemii jarriin tinisii kennanu kanaa miti warri siyaasaadhaan jijjiiratan kanaa miti jennanni qaaliidha inna sidhata allahi qaaliya kanaaf sagaleen amaanaadha amaanaan kun immoo akka maluu fi waan malu jecha malu dubbii malu waan yeroo fakkaatu waan namni sitti rabbiin gammachiiftee abbaan addunyaan guutuun sitti gadduute irra gaariidha addunyaa gammachiiftee rabbiin gaddisiisuun ati rabbiin gammachiisanan abadan rabbiin waan ummatumayyii womaati isaan jette kana gammachuudhaan si deebisa rabbiin keeyyuu sin gatuu bara badan yooti waan feete taate isaaf jecha taanaan yooti dogoggortellee siif dhidhiiba siif dagalcha waan ta'eef amaanaadha sagaleen amaanaadha maali imraan nashiidaa winam baasa jechuu kan kee quban qabaa hin dhageenye sagalee tamma dhageessiftee kaate immoo yoo qiyaamaa ta'e akkeessuu hin danda'u maaliif jennaan sagaleen kun sagalee wantaati sagalee warra arabaati biyya keenya keessatti adariidhaaf argobbaa qofa qaba sagalee kana darbee garuu warri eertiraa hin qabanii sagalee kana adareef argobbaadha garuu irra caalaa sagalee kana kan qabu malee abbaan fedhe sagalee kana siyyuu baay'ee rakkifte nan beeka deematti akkasiin rakkifte nan beeka akkasiin bakka itti galuu diddeellee nan beeka akkasiin iddeetitti ergatti jechuun yeroo natti fudhata waan akkasii utuuti akkeessinaan jette tokkoffaa ati dargaggeessa ammaatu sagalee kanaa barbaada waan ati keessaan jette moo hojisee jenna geeffadha akkititti jette kun immoo dargaggeessa hin hawwata garuu ababbaan hin dhaggeeffatan rabbi rahmataa godhuufiitu jiraatanii hin danda'e fuudhii ka'e jechuuf hin irraa jedha sagalee namni nama isaa hin dhaggeeffanne namni manguddoon hin dhaggeeffatu abbaan hin dhaggeeffatu. Neetworkii isaaniitu citee fakkaata sagaleen simbira dhaabbate moo? Fariid Shariif yoo asirra jiraatte asirraa naa dawwalaa jiraatte tarii naa argite isaa galatoomii ulfaadhu wanni jechuu barbaade itti hayaadamu ammas dubbiin artiidhaan kallattii ilaa hulaa cuftaa beeke warra silaa wallee dhaggeeffatutu sagalee kan kee kana dhaggeeffata hulaa wallee cuftaa jechuudha hulaa silaa namni gurraa ofiitiin balleessu yaada ofiitiin balleessu waan biraatiin dagatu waan biraatiin lagatu waan biraatiin diigu ati immoo ittiin hulaatti cufta waa fayyaduu qofaa miti bara hulaadhuma itti cufuunuu faayidaa keessaa tokko waan ta'eef kanaaf amanaan bakka ofiitti barbaaddii ulfaadhaa galatoomaa warri asirratti maqaa anaa namni kennu hin jiru ijoo maqaa kootii namni naa kennu hin jiru ijoo. Wallahi jira kumaatamaan jira. Ani nan kenna baay'ee naa gaarumaa hoo. أهلا أستاذ ما شاء الله ulfaadhaa warra shaadaa keessanii ol baafadhaa ambu'ee isin naggeeffadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دام سانيتي فستاني هدو هقلتو منو أسمانو مكا أستاذاتين إسم مكا كوتين إن كنتين مكا أستاذاتين كمشان كنين جرا ربي سانو فتيسو مري ساني ربي مشان إساني مكا أستاذاتين شانت دبله معذرت مشان إساني ما شاء الله ما شاء الله أستاذ مرة إيجاري إني كان أستاذ رايا مؤدما أيوة أيوة سي عشان أنا جندي كم قال ما إيرا جت كيس أنا شارتنو أستاذ رايا ندي إن شاء الله تماس جبوال أستاذ رايا إن شاء الله إنه تو أبشر قلميس كم شيء مكا أستاذاتين هدو تكاتم بينا قرو اتفوفنا إن شاء الله بإذن الله. ما شاء الله أستاذ رايا إني تركي تو ركشان نجرا إندي بيهو سيل قصيرة نموني مودري ترى كابدانو قصيرة نموتا جرانو ليستي كيسا تشيكي قدا نتما فاكينيا فاسي نموتا سينانو سيماچا yaada isaan irraa fudhachaa nama gasiir keessa liistii keessa jiru nama dhanga dhibbaatti jechuudha lakkaa'uun dhufaa kan bolee waan keenya namni moodereetara qabu immoo firii ta'e jala jira waan ta'eef cheekii godha kun Ustaaz Raayyaa nama tokko barreeffachaa jiru accept isin harkisee jira Ustaaz Raayyaa accept godha ilaali gastiin guutuudha jechaa jira namoonni gastii keessa seentanii staak taatanii jirtanu ba'a. Gastiin atu sirraa baasa Ustaaz ol galcheeti gastiin atu sirraa baasa. Rihaanaa deebita. In David. Ifama waadaan inshallah Ayon kalma go jini tabu mujabat da mala jazakumullahu khaira Ustaz Raayyaa li rabbim rinu fadera isu. Amin. Amin udumaru. Ayye hinna Yoke sejiratan barbaad. Ayye Ustaz Raayyaa lakkoofsa tokko. Ergeefin jira khalas ergeefin jira. Maashaallah bariiru. Ahlan wa sahlan Ustaz Raayyaa kin. Ayye Muhammad Ustaz Muhammad Mutinu goda ayye. Maka Ustaz Raayyaatiin nashiidaatu kunuu qopheessa warri kennellee deebuun danda'a carraa. Allah yaada ajaa'ibaati. Eeyyee anis isuman dubbiste isumanii jechuudhaaf jedhe Ustaaz Ibsaa yeroo Ustaaz Raayyaan namni wayinatti bilbilaa jirtaa laayivii irra yeroo isaan jedhanu tarii achumaan waa dhaammachuu barbaadeetii laata maqaa Ustaazotaatiin waa wayii goggodhaa jirra tarii maqaa Ustaaz Raayyaatiin akkana gochuu fi jedheetti bilbilaa jira yaada jedhu mataa keessa na dhufee yoon immoo dubbadhee jedhe nan jarjara ta'aa laata hidhee ka'ee dhiisee jedhe Ustaaz Raayyaa inshaa Allah obboleewwan isaan hin dhageenye malleen turkiin isaanii hin gadhiisne natti fakkaata itti qophaa'a. Gastiin banaadha. Dhagaan jira. Allahu Akbar. Maame, salaam alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Sila maqaa abbaa Jifaariin waan maqaa abbaa Jifaariin birri 10,000 Itoophiyaan kenna jedhee amma karaa Raayyaattan Ustaaz Raayyaattan jijjiira jechuuttis narkaa wallahi mee murteetti naa kenna. Kan isaan bu'aa ajaa'iba wallahi. Maal Ustaaz Raayyaa wayyaa isaan jechuudha abbaan Jifaar jechuudha maqaan isaaniis abbaan Jifaaris Ustaaz Raayyaanis tokkuma ta'utti immoo jechuudha Ustaaz Raayyaan amma ajjiru yeroo ati jechuudha beettee maqaa isaaniitiin waa wayii gootu isaanitti sitti tole ijoollee qabaa ijoollee na jaallattu ijoollee ana waan iyyattu waan jedhamu qalbii isaanii hamilee tolaaf waan ta'eef kan abbaa Jifaaris inshaallah itti goota rabbiin dabalee siif kennu du'aayina godha Raayyaan sii qabna bismillah jennee qabi Mr. Kaadiya du'aayina godhaati karaan deemaaraati Ustaaz Raayyaadha 6,000 abbaa Jifaari 6,000 12,000 naa qabi. Allahu Akbar inni wal qixxeesse. Ulfaadhaa qalbamaa. Rabbi sirraa jaallatu. Hayyee Mr. Kaadi hayyee. Ustaaz Farhaanii jalqaba orderii qabatanii jechuudha isaanii qophaa'ee ka'ee Ustaaz Raayyaan dhufanii egaa Ustaaz Farhaan nu hubattu hedduu isin kabajnaa hedduu isin jaallannaa Ustaaz Raayyaan immoo jechuudha barsiisaa amantaatii akka abbaa keenyaatii nama hedduu jaallannu kabajnu isinillee dabalatee jechuudha nu hubattu akka tariitii dabaree wal jala nu hubattu jennee inshallah Ustaaz Farhaan obboleewwan orderii godhatanii jirtu Ustaaz Raayyaan ammarratti xiqqoo haboqatanu asuma keessa taa'anii jechuudha. Karaadhaa dhufaa jiru waan ta'eedhaa fi baay'ee isaan dubbisiifneen taa'absinu gastii ergachaa jirtu hedduun keessanii obsaan nu obsaati
tartiibaan jechuudha. Kallattiidhaan jechuudha. Galmeen eegala. Ni galmeessifatti. galmeen akkuma jiru ta'e maaleesh dhiifamaa wajji osoo akkaawuntiin nu kennitanii amma ofirraa dabarsine amma xiyya ta'u maqaa ustaazii wanni Ayyee kuma tokko qabadhu. Kun amman sitti kuma tokko jedhu. eessan seena ustaaz Raayyaa Asmaanuu Asmaanuu sin adeera sin dubbisa habiibii yoo rabbi jedhe. Ishi goy keessan seenaa jiraatu. Kuma takka 28 28 65 65 54 54 66 afur xumurri. 66 afur xumurri. lakkoofsa koomentii irra barreessuu yeroo hedduu waan balleessuu qabanii beektanii Imraan Aya galatoomii miyuutii Barreessinaa. jazakallahu khairan. Kominti irratti hin barreessinaa ijoollee tiiktookii isin jalaa miidha. TikTokii laayivii dadhabsiisaa deema gaarii miti hin barreessin irra deddeebiidhaan sila isinitti himne irra dhiifama wajjin obboleewwan keenya. Ayyee itti aansuun teekitiizii namni jedhu teekitiizii. Rufeeyidaa. Kuma shan galchitee obboleessu dhoksi TikTokii si'a dabadhiisi. Galatoom jazaakallah Muhammad galcheera meeseejiin dhufee jira. Teekitiizii miyuutii irraa kaafadhu okkee burtee isaa kiritti fufi. Rufeeyidaa asallaa qarshii 25 jedhaa jirti as keessatti barreessaa jirti. Ookee rufeedaa oliin harkisaanii. Bas. Waa itti deebitaa isa. Ijoollee taaptaap koppiliinkii godha namoonni seentan hundumti keessan. Galmeessatti maqaa namoota seenaa jedhe. Laagaan kee badii. Kookee diluu. Dirqiin nama kolbisiitti ijoollee namaa kuni. Kookeet miyuutii irraa kaafadhu. Okay. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kastiin guutuu.